ya sawilenko saya nobori icamsa sinufnu birra camsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani kalo nutti bitani kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fitani malo 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 Egaa akkuma argaa jirtan kana bakkeewwan garaagaraa keessatti uummanni Oromoo rakkinaaf darara guddaa argaa jira jechuudha. Keessumaa qeerroowwan bakkeewwan garaagaraatti sababa garaagaraatiin milishaatiin akkasumas qaama mootummaa makalaakaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti dargaggeessi kun rakkinaaf dhiphina akkasumas immoo akka nama horii gabaa baasutti yeroo isaan harka duubatti hidhanii bishaan keessa cuuphanii gangashan dhidhiitan argamaa jira jechuudha. Akkuma isin argitanii egaa taateen kun bakkeewwan garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessatti keessumaa Oromoo irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jiru daran ulfaataa fi yaaddeessaadha jechuudha. Egaa nagaan daganne ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa kun taatee Oromiyaa keessatti ta'u yaada qeeqa ilaalchaa fi kanneen kana fakkaatan bakka tokkotti qabannee qophii gungumii guyyaa guyyaatiin karaa Horn Miidiyaa isiniif dhiyaata. Qophii kana qopheessuun immoo hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa dia kana like subscribe gochuu hin dagatina commentis barreessuu ni dandeessu. Egaa taatee bakkeewwan garaagaraatti ta'u keessumaa Oromiyaa keessatti qaamota dhuunfaatiin ta'e karaa qaama mootummaatiinis uummata Oromoo warreen gidirsanii fi warreen dhiphina guddaa geessisaa jiran kunoo argamaa jira jechuudha. Kanaaf dargaggeessa yookaan immoo nama ulfaa dargaggeessa umurii waggaa 20 guunne yeroo isaan harka duubatti hidhanii milishaan ummata dargaggeessa akkasitti taasisu fi ummata garaagaraa manaa baastee ajjeesaa jirtuu fi gudeedaa jiran bakkeewwan garaagaraatti keessumaa qaama mootummaatiin mul'achaa jira jechuudha. Keessumaa yeroo dhiyootti asitti immoo godinaalee Oromiyaa 11 keessatti bakka hin raawwatamne yookaan immoo yaaliin gudeedaa fi yaaliin mana nama tokko irra gaheera jechuun ni danda'ama. Gaddii fi akkasumas reebichi kuniif akkasumas dhiittaan kun kan hunda kan raawwatu qaama mootummaan uummatatti bobbaasee nagaa eegsisa dhee uummatatti gadi bobbaasee kun uummatitti uummata rakkinaa fi dhiphina keessa gashaa jira jechuudha. Keessumaa milishaan xiyyeeffatee dargaggeessa irratti kan hojjetamaa jiru amma haalaan dubbachuun isaa kan nama qaanessuu fi akkasumas illee Oromummaan garaa jabummaa Oromoon ofiisaatti garaa jabummaan walitti qabu mul'isaa jira jechuudha. Milishaan keessumaa bakkeewwan garaagaraatti akkuma argaa jirtan kana mucaan kana gaa harka duubatti hidhanii harka lamaan duubatti hidhanii yeroo isaan bishaan keessa dhidhiitan caammaa poolisiitii yeroo isaan irra deemanii dhidhiitanii fi akkasumas immoo akka nama boqqolloo wadutti yeroo isaan olii gad deemanii tuman argaa jirtu jechuudha. Kanaaf mucaan kun amma nama umurii qaacimmatti illee otoo nama umurii gaheessa illee nama umurii waggaa 20 guunnedha jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Kanaaf dubbachuun isaa kan nama qaanessu maatiin gadi bahee dubbachuuf illee akkatti dubbatu kan dhabe haati iyyuuf illee akkatti dhiyyatu kan qabde Oromoon iyyuuf illee kan itti dhiyyatu yerootti dhabamedha yeroon kun yookaan sa'aatiin amma keessumaa mootummaan amma aangorra jiru keessumaa immoo milishaa hidhee uummatatti bobbaasee bakkeewwan garaagaraatti kunoo harka duubatti hidhee akkasitti dhala namaa yookaan namni namarraa dhalate garuu akkasitti garaa jabaatee nama akkasiin godhu itti naasa'u. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti keessumaa wanti amma ta'aa jiru kun kan nama jibbisiisuuf kan ulfaatudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa keessumaa qaama mootummaatiin xiyyeeffatanii warreen nageenya eegsisuuf bakkeewwan garaagaraatti bobbaatanii uummataaf dhaabatanii uummataaf otoo amma tokko yaaddanii Oromummaa keessanis heddanii amma tokko dargaggeessas otoo dhiphisuudhaa baatanii otoo rakkisuudhaa baatanii akkasumas immoo qaamota sinii olii ta'e akkasumas immoo namoota gurguddoo qotee bultoota hundumaa otoo kabajanii dargaggeessa hafu ijoolleen ola deemaan haafu kabajni isaanii otuma waaqa sinii olii jiru sodaatanii uummata Oromoo irraa otoo buutanii dhiittaan kunii fi akkasitti kabalamuun kun akkasumatti bishaan keessa gangashamuun kun otoo hafee gaarummaadha. Ilaaf ilaameetiin wanta furamuu danda'u dhiitaniif kabalamaniifis immoo wanti ta'u waan hin jirreefi otoo wanti kun gadi ta'amee dubbatamee keessumaa immoo dhiittaan kun yookaan namni seera jala oole namni qabamee keessumaa namni harkaan qabamee keessumaa qaama waraanaatiin qabameera taanaan harkaan qabameera taanaan akkasitti dhiituun akkasitti duubatti hidhuun akkasitti bishaan keessa gangashuu maaltu fide? Qaamni seerii tokko yookaan mootummaan tokko biyya bulchuuf kan inni mootummaadha jedhamee kan uummanni kan itti dhiyyatu nageenya isaaf malee waan biraan miti dhiitamaan an kabalamaa miti. Kanaaf namni tokko to'annoo seeraa jala oolennaan akkasitti dhiitamu akkasitti kabalamuu maaltu fide? Maaliif yakka isaatiin gaafatame maaf hin hidhamu? Manni dhamma barbaachisa akkas taanan. Kanaaf rakkinni kun bakkeewwan garaagaraatti ammas mudachaa jira ammas hin dhaabbanne irraati kun egaa ammas gama mootummaatiinis furmaata keessa galamee waan ilaalameen fakkaatu
egaga dhugaan oromoo kun hammas dhiittaaf kaballaa ta'eera waan ta'eef dhuma saammoo walumaan kan laltu qabxii kudha lammaffaa yookaan sa'aatiin qabu fayyadamee wanta amma gidduu kana ammoo wanti haaraan gadi ba'aa jira karaa mootummaa yookaan immoo karaa paartii bilisiginnaa kana paartilee mormitootaa warreen ta'an yookaan KFO fi ABO karaa nagaa warra jedhaman keessumaa warra Jaldaawud Ibsaatiin durfamanii fi akkasumas immoo paartii KFO keessa immoo gana paartii KFO kan ta'e Profeesar Mararaa Guddinaa wajjiraan gidduu kana mariin taa'amuuf akka jiru dhagahamaati jira jechuudha. Kana irratti keessumaa karaa waraana adda bilisummaa Oromoo to warra hidhate otoo hin taane warra karaa nagaa warri Jaldaawud Ibsaatiin durfamu gidduu kana Finfinneetti gaggeeffamuuf akka jiru dhagahamaati jira jechuudha. Keessumaa warra mootummaa maangoo irra jiru wajjin kun egaa siyaasa fayyadamni yeroo bakkeewwan garaagaraatti rakkinni federaalaan uummata Oromoo irratti baay'atuu fi yeroo mootummaa irratti wanti cimaan ga'uga akkasuma marii jedhanii mariin kun egaa keessumaa gama ABOtiin bakkeewwan garaagaraatti qaama sadaffaa dabalatee otoon araaramiin hafuun isaanii ni yaadama bakkeewwan garaagaraatti fashalaa'uun isaanii yaadatama marsaa lama hanga sadii jechuudha. Ammas mariin kun egaa ammas gama mootummaatiin miilana dhufee jira jechuudha. Mariin kun Finfinneetti gaggeeffama keessumaa warra KFO dabalatee akkasumas immoo ABO karaa nagaa warra Jaldaawud Ibsaa durfamu isattuu isaaniitu irratti hirmaata jechuudha. Gama lamaaniifuu walgahii kana kan gaggeessu yookaan immoo walgahii kana kan banuu jedhamee yaadame Tima magala Finfinnee Addaanicha Abeebee fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatu marii kana gaggeessaa jedhamaa jira. Mariin kun egaa ABO'n qofaatti KFO'n qofaattis kan jedhu icciitiin bahaa jira. Mee hundumaafuu gaafa marii isaan jalqaban waliin kan laalu ta'a. Gama ABO karaa nagaa yookaan immoo warreen Jaldaawud Ibsaatiin durfamanii marii kana irratti warreen hirmaatanii jechuudha. Namoota shanidha jedhamaa jira jechuudha. KFO irraa nama 5 ABO karaa nagaa irraa warreen Jaldaawud Ibsaatiin durfamurraa nama 5 jechuudha. Nama 5 kun egaa Finfinneetti mootummaa bilisiginnaa jira yookaan immoo paartilee mormitoota Oromoo ABO KFO fi paartii badhaadhinaa yookaan warreen amma aangoo irra jiranii isaan sadan jidduuttidha walgahiin kun kan gaggeeffamu jechuudha yookaan immoo mariin kun kan ta'amu akkasumas immoo yeroo darbee guyyoota muraasa asitti abuntaa yookaan warra TPLF mootummaan ji'oota sadiif sosochii akka hin goone yookaan bakka sanatti waa tokko ibsa tokko garaagaraa akka hin baasneef dhorkamuu isaanii ni yaadatama. Isaan immoo paartiin keenya hundeeffamu waggaa 100ffaa qaban jedhanii wal gaareffannaan ammas isaan gidduutti mudachaa jiraachuun isaanii yaadatama. Kanaaf kana keessatti warri abuntaa yookaan warri paartii TPLFis waggaa hundeeffamu paartii isaanii 100ffaa ni kabajuu uumoo hin kabajanii kan jedhus walumaan kan laalu ta'a. Kanaaf wanti ABO'n amma karaa ABO karaa nagaa warreen Jaldaawud Ibsaa nama 5 irratti hirmaatu jechuudha walgahii kana yookaan marii kana irratti akkasumas KFO keessaas immoo nama 5 irratti hirmaatu jedhamee jira. ABO keessaa Jaldaawud Ibsaa akkasuma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi warreen mana hidhaatii bahan jedhamaa jira jechuudha. Odeeffannoon gadi bahaa jiru. Mee gama KFO'tiin illee ammatti wanti gadi bahee jiru Profeesar Mararaa Guddinaa malee mariin kun egaa keessumaa marii kana nagaa yookaan immoo gama tokkotti akka wal nama fiduuf yookaan paartileen wal morma yookaan paartilee wal dhabanii keessumaa amma warreen mootummaa fi warreen paartii mormitoota gidduutti yeroo dheeraa asitti namoonni paartii keessa tolan egaa mootummaa hojii walii galtee dhabanii bakkeewwan garaagaraatti koluu galtummaa gaafatanii jiraachuun isaanii ni yaadatama akkuma Obbo Baqqalee Garbaa fa'aa dabalatee jechuudha. Kanaaf marii karaa nagaa kana keessatti egaa dhuguma milkaa'ee dhuguma biyya keenya keessatti nagaan bu'aa kan jedhu kunis ammas gaaffii guddaa ta'eera uummata Oromoo biratti. Kanaaf gamuma hundumaaniyyuu mariin karaa nagaa kun akka milkaa'uuf yookaan akka milkaa'uuf abdii keenya isa guddaadha. Waaqayyos akka milkeessuu fi namni hunduyyuu kadhachuu qaba yookaan biyya keenyaaf jechuudha malee isaaniif otoo hin taane biyya keenya yookaan uummata rakkataa fi uummata garraamiin bakkeewwan garaagaraatti akkasitti kabalamu akkasitti dhiitamuuf akkasitti qeerraa buqqa'ee immoo qeensaa gubachuun kun hunduma keenyayyuu wal nu yaachisaa tureera. Akkasumas immoo rakkinni Itoophiyaa keessatti dhufe kun akka furamuuf illee otoo jarri kun walii galanii gaarummaa qabaata yookaan uummata Oromoofis furmaata ta'a jedhamee yaadama. Hundumaafuu guyyaan ga'ee egaa mariin kun akkamitti akka xumuramu walumaan kan laalu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo keessumaa taatee Oromiyaa keessatti ta'u Oromoon ofiisaatti maal gungumaa oole walitti maal gungumaa jira kan jedhu kuna hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deemnutti immoo qophiilee Horni Miidiyaaf oolu immoo turtii gaarii qabaadha.